Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kun simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa galgala sa'aatii kanatti yeroo hundumaa oduu qabatee dhiyaata. Oduu wajjiniin egaa hanta Fariidaa har'as oduu isinitti himuun dhufee amma hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa ammas gara oduu keenyaa deemna. Oduun keenyaa egaa sponsora keenya dura isinitti himee jalqaba. Sponsora keenya African Light Book and Coffee Shopidha. African Light Book and Coffee Shopin Minnesota St. Paulitti argama. Akkuma kana dura isinii beeksisaa turre tokko onlaayinii gurguraa. Onlaayinii karaa onlaayinii bakki websaayitii keenya African Light Book and Coffee Shopping kunoti www.african light African Light Book and Coffee Shopping kanarraa argattu. Kuni beeksisa keenya kanarraa warri fagoo jirtanii achirraa ajajachuu dandeessu. Achirraa ajajattanii waan barbaadan achirraa fudhachuu dandeessu. Achi immoo kan dhufuu hin dandeenyu jettanii asuma St. Paul naannoo Midway jechuudha. Naannoo Midway dhuftanii achirraa nurraa bituu dandeessu. Inni kunis iddoo kana kunii yeroo baay'ee sa'aatii 3 booda jirra. Sanbattan lamaan yoo hin ta'ini sa'aatii 3 booda jirra. Kanaafi 1263 Donhow Avenue St. Paul dhuftanii achi waan barbaadanii bitachuu dandeessu. Bunas namni dhuguu barbaadan ammaan achi buna danfisuu hin jalqabna jechuun buna dhiyeessuu ni jalqabna. Namni akkuma kaaffeetti jechuudha. Kanas namni keenya kitaaba bituu dandeessu. Waan garagaraa waan barbaadan achi bituu dandeessu. Kanaafi waan garaan keessan fedhe achumarraa argachuu ni dandeessu. Kanaaf kitaabni keenya kitaaba baay'ee jaalatamaa fi filatamaadha. Kitaabni nuti qabnu kitaaba addaati kan nuti qabnu. Kitaaba ijoollee, kitaaba nama gurguddaa waa'ee Oromoo irratti keessattuu kitaabota baay'ee qabna. Kanaaf kitaabota kana bitaa isiniin jenna. Kitaaban alaa buna qabna. Bunni keenya buna Odaa Coffee, buna Jimmaa, buna Jimmaa, buna Gujii, buna Arsii, buna Harargee qabna. Buna kanneen egaa yeroo barbaadanitti akka barbaadanitti dhuftanii ammaan achi ajajuu dandeessu. Bunni kan fagoo jirtanis fagoodha. Yeroo barbaadanitti ajajuu dandeessu. Kan dhiyoo jirtanis achumarraa ajajuu dhuftanii fudhachuu dandeessu. Kan barbaadan immoo dhuftanis dhuguu dandeessu. Buna garaan keessan fedhe akaayis akkasuma qabna. Akaayii boqojjii, akaayii baay'ee jaalatamaa fi filatamaadha. Isa kanas hin dagatinaa isiniin jenna. Akaayii kanas bitadhaa isiniin jenna. Kanumaan egaa gara oduu keenyatti deemna. Amma oduu keenya har'aa kan isinitti himnu oduu keenya har'aa isinitti himuu kan eegallu oolmaa Tigraayinii waraanni kaabaa ammallee hin qorre. Waraanni ammallee hin dhaabanne. Waraanichi kuni akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni waan dhaabatus hin fakkaatu haala amma jiru kanaani. Baay'ee akkuma itti fufetti jira. Waanii
waan laafaa jiru hin fakkaatu. Karaa bahaatiin warri Tigraay ammallee waraana jalqabanii jiru. Karaa bahaatiin ammallee karaa waajjaa xummuugatiin waajjaa gadi darbanii lafa koloshaa jedhamu qabatanii jiru. Lafti sun egaa Walloo keessa kan jiru iddoo ganda yookiin immoo magaalota tokko achirraa qabachuutu mul'ata. Kuni kan argisiisu waraanicha ammallee akka hin dhaabatinidha. Gara biraatiin gara dhiyaatiinis har'a gara Gondariin waraanni hamaan hin turre jedhameera. Garuu Walqaayit qabachuudhaa fi tattaaffii guddaatu godhamaa jira. Tigraay qabachuudhaaf yookiin Walqaayit qabachuudhaaf keessattuu kana dura kan isinitti himne Tigraay keessaa kan isaan qabachuu barbaadan egaa Walqaayit keessattuyyuu Adda Ramaxii jedhamtu qabachuudhaaf Adda Ramaxii qabatanii jennaan wanti baay'een hin salphataaf jedhamee jira. Kanaaf Adda Ramaxii qabachuudhaaf tattaaffii guddaatu godhamaa jira. Isa kana qabachuudhaaf karaa lamaanii itti duulaa jiru. Gara tokkoon karaa durii Tigraay warri wayyaanii jalqabe karaa daddabiitiin kan isaanii yaalaa jiranii karaa daddabiitiin baay'ee qophaa'anii karaa saniin waraana jalqabuudhaa fi qophii guddaa gochaa jiru jedhameera. Taanee gara Suudaanii irraas akkas kan dhufaa jiran jiru. Gara Suudaaniitiin as ce'uudhaa fi kan tattaafachaa jiran jiru jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e warri Amaaraa baay'ee nahanii jiru. Isaanis egaa oduun hin mirkanaa'in tokko akka nutti himetti raayyaan ittisa biyyaa Walqaayit gadhiisee haa ba'u kan jedhamu ajajni darbee jira jedhamee jira. Kuni keessattuyyuu waraana kana dhaabuudhaaf baay'ee murteessaadha. Kana dura akkuma waliigalteen lafa jala godhame jedhamee warri Tigraay naannoo Amaaratiin ba'uu loltuun Eritiriyaa fi loltuun Amaaraa akkasumas kan biyyattii Tigraay gadhiisanii ba'uu achiin booda ergaa kana raawwataniin booda kana araaratti galamuu danda'u jedhameeti dubbatame. Kanaaf international community'n waan kana baay'inaan international community'n egaa baay'inaan kanarratti xiyyeeffatee jira. Baay'inaan wanti kun ta'uu qaba, wanti kun uumamuu qaba immediately jechaa jiru. Kanatti kan amma kan dubbatamaa jiru. Kanaaf amma kan baay'ee karaan sun raafamaa jiru. Isa sana wal qabatee warri Eritiriyaa naasuun itti dhagahamee jira. Warri Tigraayis naasuun itti warra Amaaraa jechuudha naasuu guddaan itti dhagahamee jira. Kanarraa kan ka'e warri Eritiriyaa waraana bananii jiru. Waraana kana akka bananii mootummaan Tigraay ibsee jira. Mootummaan Tigraay Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii isaatiin ibsee jira. Isa wabii godhachuudhaan Reuters ibsee jira. Kanaaf egaa boruuf iftaan keessatti immoo Ameerikaanis akkasumas gamtaan Awurooppaa Eritiriyaatti iyyuun isaaniin oolu. Eritiriyaadhanii dhaabachuu qabdaa. Eritiriyaadhanii wanta akkasii tasuma ta'uu hin qabu. Wanta akkasii gocha akkasii sana hin balaaleffannaa jechuun isaaniin oolu. Yoo diddee jettee Eritiriyaa adabuun isaaniin oolu. Haa ta'u malee jarri amma waliigaltee qabuu jedhanii naannoon Amaaratii fi Eritiriyaan waliigaltee qabuu jedhama. Waliigaltee kanaan waraana kana dhuunfaadhaan itti fufuu barbaadu jedhama. Mootummaa jiddu galeessaa ignore gochuudhaan yookiin mootummaa jiddu galeessaa otoo dhimma keessan jechuudhaan yookiin immoo otoo isaan beekini tarii wanti amma godhamuudha deemu yommuu Walqaayit loltuun biyyattiillee gadhiisee bahee achiin booda warri Tigraay qabatanii achiin booda tarii darbee yookiin immoo warra nama tokko achi keessa dhokatanii seenanii kan tarkaanfii fudhatan akkasumas kan waan tokko
haala mijeessanii tarkaanfii naajjechaa yookiin waan tokko egaa kan tarii yoo onnatanii jedhanis warri Amaaraa riphee lolaa uumuu danda'u. Kanaaf sanatti deemamuu danda'a jedhama. Hundumaafiyyuu amma haalli jiru baay'ee kan nama amansiisu miti. Biyyattiin akka maleetti karaa malee deemaa jirti. Biyyattii karaatti deebisuudhaaf hojiin barbaachisaadha. Garuu warri karaa kana haa hin deemamin jechaa ture fudhatama dhabee warra kaani kanii fudhatama argate. Egaa warra kaani kanii sagalee argate gorsaa maalii ta'anii dhiyaatanii rakkoo kana keessa namicha kana galchanii waraanni kuni guutumatti barbaachisan turre. Waraana kanarraa bu'aan argamin jiru badii malee waan tokko wanti irraa argamin jiru. Kanatu jira. Gara oolmaa Oromiyaatti deemna. Gara oolmaa Oromiyaatti gaafa ceenu har'a Jawaar Ameerikaa bilbilee jira. Eenyuuf akka bilbilee egaa himuun baay'ee barbaachisaa miti. Namoota sadiin tokko bilbilee jira. Jawaar nagaa jiraachuusaa, nagumaan bahuusaa, haalli fayyaasaa haala gaariirra jiraachuusaa ibsee jira. Garuu xannoo mufannaa akka qabudha kan dubbatee. Haala jiru kanatti gammachuu akka hin qabne, keessattuyyuu mootummaan haala ittiin qabee jiru kanatti gammachuu akka hin qabnedha kan dubbatee. Sana malee tarii haala amma jiru kanaanii dhiibbaa guddaan akka irra jirudha kan inni dubbate. Keessattuyyuu mana hidhaa dhiphaadha. Mana hidhaa guddaatti bahee. Kanaaf mana hidhaa dhiphaadha. Mana hidhaa bal'aatti bahe malee sanaan ala wanti inni argate tokkoyyuu hin jiru. Akka jedhutti waan baay'ee namallee dhiibbaan akka irra jiruu fi restrictioniin akka irra jirudha. Akka miidiyaattis hin baane, akka yaadasaa waan garaagaraatiin hin ibsanne waan dhiibbaan irra jirudha. Haa ta'u malee social mediaatti bahee yookiin karaa feesbuukii isaatiin waan ergaasaa yookiin nagaan baane jechuu waan akkasii waan dhorkan hin fakkaatu. Garuu ganuma laallaa wanti kanarratti inni jedhes hin jiru. Homa laalamuu sana waan dhorkame hin fakkaatu. Garuu miidiyaatti maaliif hin baane jedhanii amma cinquun barbaachisaa miti. Miidiyaatti yeroo kanatti bahuu hin danda'u. Haallis mijataa miti. Sanaan ala wanti tokko wanti kana wajjin hin qabu dhimma nageenyaati, dhimma sakiriitiiti. Dhimma sakiriitiin mootummaan itti gaafatamummaa fudhateera nageenya isaa eeguudhaaf. Kanaaf naannoo kan eegaa jiran ammallee poolisii mootummaati. Poolisii mootummaa sana keessa Oromoonis jiru. Namoonni nuti dubbisnes yookiin karaa namaa nu dubbisan jiru. Kanaaf wantichi hagas kan sodaachisu miti. Garuu rakkoo jiru isinis hubattu. Namni Oromoon maatiin jaalattoonni deeggartoonni Jawaariin waan hubattan nutti fakkaata. Kanaaf karaa alaatiin waan akkasitu jira. Karaa keessatiin immoo eegdonni isaa wajjumaan jiru. Kanaaf eegdonni isaatii fi warri ala jiran warri naannoo eeganii ammaa fi walitti dhufeenya gaarii qabu. Kanaaf hagas rakkoon hin jiru. Garuu namni keenyas garas deemee rakkisuu hin qabu. Namni keenyas garas deemee rakkoon isaanis waan hin bannee fi namni kamiyyuu mana akka seenuu hin eeyyamaniif yoo haala addaa ta'een ala maatii fi firoottan yoo ta'een alaa ammatti namnis garas deemee akka dubbisu wanti eeyyamameef hin jiru. Kanaan egaa kanarra jira. Nutis gara tokkoonii callisuus barbaadne garuu yoo xinnaate uummanni hin eega waan akkasii kana uummanni hedduutu isa jaalataa. Kanaaf haala jiru kana uummanni akka beekuuf nuuf akka amantaa keenyatti akka simbirtuu miidiyaatti uummanni beekuuf mirga qabaa. Uummanni yeroo hundumaayyuu informed ta'uu qabaa. Wanta deemaa jiru kana baruu qabaa. Kanarraa kan ka'edha kan kana dubbanne. Kanatu jira. Sanaan ala keessa nageenyaa namoonni
tarii kaameeraa fa'aa maalii fa'aa kaa'uu danda'u jettanii qulqullaa'ee jira. Sakattaanis jiru wanti argame homtuu hin jiru. Sanaan ala maatiinis yeroo sanitti maatii firoottan obboleewwan qabanii adeeman malee namni keessatti hafee hin jira. Kanumatu jira. Gama biraatiin loltoonni Abiyyi manneen horsiisaa bulaa 200 ol qubanii jiru. Kana kan godhanii godina Wallaggaatti dhiifama godina Booranaatti. Godina Booranaa waraanni Bilxiginnaa Booranaatti mana horsiisee bulaa 200 ol ibiddaan barbadeesseera. Kaaba Oromiyaa kibba Oromiyaa godinaalee Gujii fi Booranaatti waraanni Bilxiginnaa manneen horsiisee bultoota gaafii tokko malee gubaa jiraachuun himamee jira. Haala kanaan amajjii 2022 godina Booranaa aanaa Liiban ganda Marshaa jedhamutti yoo xinnaatee manneen uummataa 200 olii horii fi qabeenya waljiliinii waraana Bilxiginnaatiin jalaa barbadaa'u maddeen ibsanii jiru. Kana malees namoota 3 saajjan waraananii jedhu. Namoonni rukutamanii du'aa fi jireenya gidduu jiru amma hanga hin qabne. Kanaaf egaa uummanni Oromoo Booranaa durumaayyuu kan hongeedhaaf saaxilameedha. Beelli jira. Beela kanarratti amma horii isaanii jalaa saamanii mana isaanii jalaa gubuun kuni hagam garaa jabinni akka jiru kan argisiisudha. Kan warri gochaa jiru egaa waan kanarraa gocha akkasii kanarraa of eeggatanii gaarii fakkaataa. Sattaanee oduun keenya oduun nuti qabnu mirgi namaa Itoophiyaa abbootii gadaa Karrayyuu mootummaan ajjeesuu himee jira. Egaa mirgi namaa Itoophiyaa dura nan qoradhaa jedhee jira. Hanga ammaa ifatti mirgi namaa Itoophiyaa ifatti waan kana hin baasne. Haa ta'u malee xalayaan nu harka galee jira. Xalayaan kun erga nu harka galee bubbulee jira. Haa ta'u malee haalli akka mijatuu fi waan tokko ilaaluudhaanii xalayaa kana kan nuti tursiisne. Xalayaan kun akkuma nu harka galee namoota biroo biras galee. Kanaan namoonni biroo erga xalayaa kana argataniin booda gara sooshaal miidiyaatiin gadhiisanii achiin booda nutis waa'ee kanaa waa jechuu barbaanne malee oduu kana qabannee turreeyyuu erga waan kun qulqullaa'ee turee jira. Egaa kuni kan nutti agarsiisu warri Bilxiginnaa ammallee akka waliigaltee hin qabnee fi akka wal mormanidha. Haala kanaan kunooti xalayaan kuni kan dhufee xalayaan kuni kan argame egaa kan dhiifama wajjiniin xalayaa kanaa keessaa kan nu erganii maddeen keenya. Kanaan isaan galateeffannaa. Xalayaan kun akka jedhutti duraan dursee gochi kun namoota naannoo qulqulleeffannee jirraa jira. Xalayaa kana otoo isinii dubbisnee gaarii nutti fakkaata. xalaያም ኩን በምስራቅ ሸዋ ፈንታሌ ወረዳ የተፈጸመ ግድያና እስርን ይመለከታል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ህዳር 22 2014 በምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ በሲቪል ሰዎች ላይ ግድያ መፈጸሙን በመጥቀስ
ከተለያዩ አካላት አቤቱታ ደርሶታል። እነዚህን አቤቱታዎች መነሻ በማድረግ ኮሚሽኑ በማቋቋሚያ 2/10/1992 በአዋጅ ቁጥር ጀሬቴ አመሲ እንደተሻሻለው አንቀጽ 6 መሰረት ከቀኑ 05/04/14 እስከ 12/04/2014 ግድያ የተፈጸመበት ወረዳ ወደ ተባለው አካባቢ መርማሪዎችን በመላክ ምርመራ አድርጓል። በዚህ መሰረት የኮሚሽኑ መርማሪዎች የተባሉ ሰዎች ከቤታቸው መወሰዳቸውን እና በጸጥታ ሰዎች ተወስደው በጸጥታ ሰዎች ተይዘው ሲሰወሩ ያዩ የዓይን ምስክሮች ግድያው ሲፈጸም የተመለከቱ ግለሰቦችን፣ የሟቾችን ሬሳ ያነሱ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሟች ቤተሰቦችን፣ የዞንና የወረዳውን የመንግስት አካላትና ሌሎችንም ለደህንነታቸው ሲባል ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ግለሰቦችን በማነጋገርና ግድያ የተፈጸመበት ቦታ ላይ አካላዊ ምልከታ በማድረግ ምርመራ አድርጓል። በምርመራው ህዳር 22/14 በግምት ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ 39 ሰዎች በጸጥታ ኃይሉ ፈንታሌ ወረዳ ጡጤት ቀበሌ ልዩ ስሙ ዴዴቲ ካራ ከሚባል የከረዩ ምችሌ አባገዳዎችና የጂላ አባላት የመኖሪያ ሰፈር ከሚገኝ የመኖሪያ ቤታቸው ተይዘው በኤፍኤስአር መኪና ተጭነው በሰቃ ጫካ ጫቢ አኖሌ ወደ ተባለው ቦታ ተወስደው 14ቱ በዕለቱ በግምቱ ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ በጥይት ተደብድበው ሲገደሉ 2ቱ በህይወት እንዳመለጡ ኮሚሽኑ ማረጋገጥ ችሏል። ኮሚሽኑ ማረጋገጥ ችሏል። ጋ ከዳ ሁምና ፖሊሲቲኒ humni poolisii garasitti deemee qabee erga qabeen booda bakka caakkaa basaqaa caakkaa cabbii aannolee iddoo jedhamutti akka